Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa keenya nageenyi badhaadha. Maatiif waatiin hundi nagee akka taatan abdii isiniif hawwina. Mi'a har'a sagantaa of jijjiiruu barbaaddaa jedhu irratti guyyaa har'aan tana sagantaa keenya qabannee dhiyaanneeti jirra. Hiriyaan xiyya takka qabattee hanga xumuraatti isinii waliin turti. Isinis like, share akkasumas yaada keessan koomentii godhuun waliin turtan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa affeerraa keenya hanga xumuramutti immoo sagantaa keenya wajjin turtii gaarii. Jijjiiruu jechuun maal jechuudha? Ifii kana kunuunsuu qabdu. Yaaduma kaleessa qabduun, hubannoo kaleessa qabduun, ilaalcha kaleessa qabduun, gocha kaleessaatiin. Guyyaa haaraa, torbaan haaraa, baatii haaraa, waggaa haaraa akkasuma jiru. Ashamaa daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagayaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina. Isiniif hawwaa deebinee dhufnee irraan tanasi mata duree biraatiin turtii gaarii gaa ana Su'aad Muxtaarii wajjin. Do you remember our trainer was telling us, I am a CEO of my business. Rantana mata dureen keenya mata duree hedduun keenya gaa maybe irraa sensitive taanu ta'uu malaga of kolcha garuu dhugaan jirtu kana waan ta'eef hundi keenyaw dirqama keenya jechuudha. Maali dirqamni dhiirota maaliin dirqama maaliin dhuftee yoo kan jettan taate if jijjiiruun dirqama. Namni if jijjiiruudhaaf qophaa'uu qaba. Akkamitti if jijjiirra jijjiirama hoo maaltu nu daangeessa akka hin jijjiiramne if jijjiiruu jechuun maaliif keessaa qaba waan jiru bal'inaa waliin laalla. Turtii gaarii jalqabarraa hanga dhumatti garuu laaluu keessan hin irraanfatina. Maaliif informationii babbareedan beekumsi babbareedan karaa maayii jira waan ta'eef itti fufnaa jechuudha. If jijjiiruu jechuun maal jechuudha? If jijjiiruu jechuun maal jechuudha? If jijjiiruu jechuun bikkaatti irra dhaabbattee kun siif hin taane. Eenyummaan ati irra jirtu tun siif hin taane. Galiin tantee taate irra argachaa jirtu tun siif hin taane. Miti whatever wanni ati irra qabdu kun hundinuu anaan hin malu bakki nan jiru tun anaan hin malu jechaa jirta. Yoo akkas jettee har'aan tana bikka gaariitti dhuftee akka gaariitti ilaalii jechuudha. Akka gaariitti caqasi. Maaliif if jijjiiruu jechuun maal jechuudha? Waan ta'eef bal'inaan waan haasofnuuf jecha. Haa ta'u garuu irra hedduu namaa akkuma addunyaatti akkuma waliigalatti ilmi namaa if jijjiiruu ittiin amanu. Haa beeku jijjiiramuudhaan qaba jedhee haa haasa'u ogguunii fi wal argine wardii kanarra deddeebinee guyyatti vookaabilarii keenya keessa haa guutuu malee guutuu haa ta'u malee akka tasaa ta'ee garuu hundi keenya if jijjiiruudhaaf qophii miti if jijjiiruu hin feenu. Maaliif irra hedduun namaa maali uumamni ilma namaa if jijjiiruudhaaf ijoollee malee keessattuu namni gurguddaan if jijjiiruu hin fedhu. Maaliif if jijjiiruu hin feene if jijjiiruu waa hedduuf keessaa qaba waan ta'eef. Maal hin feenu if jijjiiruu jechuun bikkaarra jirtu jijjiiruu hin feetu. Hin irraanfatin abaa if jijjiiruu hin feetan. Ammoo bikka ammarra jirtan kanarraa sossoo hin feetan. Yaada keessan ammarra jirtan kanarraa sossoo hin feetan. Deemtanii naannoo haaraa baruu hin feetan. Dalagaa haaraa deemtanii dalaguu hin feetan. Wanumti haaraa ni taga. Jijjiirama jechuun waan haaraa explore godhuudha, waan haaraa baruudha, naannoo haaraa wal barachuudha, waan hin beekne, waan sodaannu maal godhuudha, fuula dura deemuudha. If jijjiiruu jechuun bakka irra jirtu tanarraa kaatee maal jechuudha? Steppii takka ahead bakka jijjiirrachuu yaada jijjiirra akkuma bakka jijjiirrannee akkuma naannoo jijjiirrannutti yaada keenyas jijjiiruu malee jijjiirama dhugaasan yookaan if jijjiiruu dhugaasan fiduu hin dandeenyu. If jijjiirama irratti baay'ee nuti ni sodaanna akka ilma namatti. Keessattuu nuti if jijjiiruurraa maal jedhanumaa nuti jecha tokko qabnaa miti malaayikaa hin beeyne irra sheexaanuma beeynu nu wayyaa jenna. Kuni if jijjiiruudhaan wajjin hangam takka akka nuti jijjiirama if jijjiiruudhaaf hin barbaanne irraa if qusannu laalame. Waan isin ajaa'ibsiisaa allaattiin samirra barartu xiqqashoon allaattiin jechuun dhugaadha uumama rabbiiti lubbuu qabdi. Haa ta'u garuu allaattiin tun oggoonii fi ilaaltan waan xiqqoodha. Ammoo if jijjiiruudhaaf qophiidha. Waan isin ajaa'ibsiisa karoora qabdi allaattiin tun. Akkamitti naan ja'a? Allaattiin samirra barartu oggoonii fi allaattiin dubartiidha.
dahuudhaaf dhiyaatte allaattiin abbaan warraa jechuudha deemeetii qophaawa jijjiirama dhufuuf deemu kana ilmoo haaraa dhufuu deema nama haaraatu isaanitti dabalamuu deema so waan haaraa takka dalaguu qaban jechuudha maal godha deemeetii naannoo tolfata akka qilleessa haaraa inni allaattiin dubartii buustu tan akka allaattiileen addaa yookaan bineensi adda duraan hin fudhanne maal godha naannoo sanitti fideetitti qoreen marsaaf dura kan imaajin allaattiin samirra baratu allaattiin harka keenya kana hin guunne weel jechuun xiqqoo jechuu keenya then maal godha fideetitti gubbarra citaa bal'isa citaa afa citaa xiqqashu furdaadhaa kan qaawun hin jiraanne godha saniin booda ammas fideetitti citaa laafaa irra afa boodarra fidee ammas maal godhaaf sirrii fakkaate waan laafaa qaaman quwidhe fidee jala afaaf saniin booda achirratti ilmoon san simatan jijjiirama dhufu kana simatan if jijjiirama dhufuudhaaf deemu kana itti qophaayan jechuudha saniin booda garam deeman ilmoota na karaa kunuunsitu haadha maal gooti haati ilmoon isii haareen dhalatte tuni sossa'uu hin beeytu nyaachuu hin beeytu bararuu hin beeytu samii tanarra akka ajaa'ibatti deemuu hin beeytu akka isaanitti spiidii wajjin deemuu hin dandeessu saniifuu maal gooti ni beeytani haati fuutee ilmoo isii tana if jijjiiramaaf isa kana qopheessiti ilmoo amma dhalatte tana jechuudha maal gooti koochii taatiif jechuudha ilmoo xiqqoo amma dhalatteef fuuteetii maali gaara guddaa tokkorra geessitee gallakkifti wayi bararuu beekaa hin beeku jechuun goblaan isaa hin jabaanne amma dhalate so maal gooti tireenii gooti ni baastii ni darbiti ni laaltii gunfii ni batjee daftee dheetee lafaa fuutee qabdee ol deebiti ammas gallakkisti ogguuni fi daddabi maal godha fiigee maaltu jiraaf bakka hawwitu bakka bareeddutu jiraaf already environment sanitti jira achitti dhokata ogguuni achitti gaddeebi'ee ammas guyyaa kaa maal gooti fuutee bararsiifteeti kan lolaaftu gubbaasan keessa dubbarraa fuuti maaliif bakki sun already comfortii isaa taateef jirti bakka mijaawaa isaa taateef jirti saniin booda maal gooti kan fuutee darbiti mas gaararraa batjaa ammoo kaleessa irraa wayyaa arras boruma wayyaa osoo akkas gootu osoonii fi halluu boodan eega fuuteen jechuun waan gubbarra neeqneedhe laafaa san jalaa guurtee inni nisif baraa jijjiiramaa goonii fi ni dhufe faayinalii hunda isaaniitu citaalee duraan rakansa hundaa'uu haasan maaltu jala qoree san waa lama qaba takka qoree sanii wajjin umrii isaa jiraatu jee jechuudha isa waraantu yookaan ammoo deemee akka allaattii biratti sooratu soo jiru addunyaa tanarratti hogguunii fi jiraan hundumti keenyaa'uu maal godhaa jira jijjiiramaaf hangam takka if qopheessinee deemaa jirra if jijjiiruudhaaf ati dura sammuu tanti amanuudha qabda if jijjiiruun qabaa jettee namni sitti himuu hin qabu baratiin kun baay'ee if jijjiiruu jechuun maal jechuudha bara uffata jijjiirrachuudhaa miti if jijjiiruun yookaan waan isin ajaa'ibsiisaa isinitti natti muufatina irra hedduun keenya even hogguunii fi biyyarraa baane fakkeenyaaf magaalaa teenyarraa hogguunii fi baane magaalaa Finfinnee haa fudhannu waan isin ajaa'ibsu magaalaa Finfinnee balbala Finfinneedha afran irrattu yoon fi fakkeenyaaf karaa burraayyuu deemne irra hedduu eenyutu jira kanaan jettan taate fageenya irraan dhufu naannuma sanirraa jechuun naannuma sanarra takkaa'u lixa shawaa yookaan wallaggarraa achi galan environmentiin kun akkasi karaa bahaa kanaa fudhannu karaa saaris karaa qallittiidha eenyutu jira kanaan jettan taate almost baha oromiyaatu jira which is baalee fi arsii fi harargee jechuun baha oromiyaatu itti heddummaata hogguuni fi deemnu ofirraa fagaachuun ba'an amma kana fakkeenya fi isinii malee ni hofaltan yoo laaltan yoo biyyaa baanee yoo jettan taate yoonii fi bal'isinaan jettan biyyaa baanaa miti naannawa namni keenya qubate barbaannee qubanna jijjiiramaaf qophii miti deemnee environmentii haaraa san dhayinee aadaa haaraa akkaataa hojii haaraa afaan haaraa hin barbaannu we don't so duuba nuti allaattii taanee isin jala deemnee isin barsiisuu hin dandeenyu if jijjiiruudhaaf if qopheessa obboleessa kiyya obboleettiitii tana daawwataa jirtan bikka hundattuu biyya jirtan keessattuu maaliif if jijjiiruu jechuun biyya jijjiirrachuu if jijjiiruu jechuun naannoo jijjiiruu waan isin ajaa'ibsiisa waan isin gaddisiisa isinitti himu yoon fi biyyoota addunyaa tana irra hedduu isii yoo laaltan namni keenya naannawa tokko jira asirraa nyaanni inni nyaatu shiroo fi barbareen asirraa ergamtii fulbataa fi kun hundi asirraa ergamaaf soo jijjiirama kan finniree ani amma nyaata keessan jijjiiraa dhiisaa isiniin jechaatti isin jiru beeki haa ta'u garuu environmentii haaraa kana
bikka haaraa yaada haaraa naannoo haaraa teekinooloojii haaraa jijjiiramaatu fida if jijjiiruudhaaf qophii miti nuti guuta akka even akkaataa nuti itti jiraannu qofti osoo hin ta'in even waan takka isinitti gaaf tokko seenaadha gaaf tokko akkoo jira beetanii akkoon tun ilmoo qabdi ilmoon sunis ilmoo qabdi jechuun haadha fi akkoo jira jechuun ilmoon tun heerumti haanii ilmoo tana kennan ilmoon tun hoggin fi kennan ganama maal gootisniif fakkaatti xuyxufa jennaanii nuti I don't know qiixxaadha jaama weel bakka biratti qiixxaa godhama xuyxufni kun xiqqashoo haphiidha akka qiixxatti hin furdatu xuyxufa gooti ganama abbaa mana isii kanaaf saniin booda maal tahaa xuyxufni kun xarafarra mumurtee dhiyeessitiif nama hayyuudha sayaa faaxumaatiyya maalumaaf hogguu hundaa'u xuyxufa kana ciccirtaa jechuun xarafasaa murtaa jeen akka bareedu fi jetteen akka bareedu fi haayee inni moose dubbiin hin liqimfamneef irra deebi'ee gaafate yaaboo akkuma bareedu fi jetteen xuyxufni gumurame bareedu akkuma guunii fi qibaabarraa bu'ee sanitti bareedaa jeen guunii fi inni haalan gaafatu aboonan cinqin jettee nana ummaatiyyaa godhaaf hin godhe akkasiire gaafa kan akka tasaa maatii walii qabamteere ummaan siitisachu jirti akkoon siitisachu jirti aboo argatee mitiire amma haadha qobattee argatee si ummaa faatuma gundaa'oo guunii fi xuyxufa gootu xarafa isaanii mummurtii maaliif murteennaan ummaa godhanaan jette ummaa maaliif xuyxufa murtaa jeen xarafasaa hayni bareedaa fi ummaa haatiinis ni bareedaa jetteen yaa ummaa gaa xuyxufni guunii fi xarafni isaa muramu waan bareedu dhugaanatti meenaan aboonan cinqin jetteen ummaatiyyaa godhaaf hin godhe akkoon achi jirti mitiire akkoo bira dhaqeetiti sa'umma guddoo jeen ummaan faaxumas ummaanis xuyxufa hogguu godhan ni muranii atiitu muraanaan jaani ati hoo maaliif murtaa jennaan wayi ni muranii seettee qofalte akkoo maaliifii jee gaafannaan bari ani qibaabni kiyya yookaan wani irratti godhadhu sun waan xiqqaa taheefin xarafni narraa gubataa saniifin xarafasaa mummuraa jette so the moral of the story usneetuman akhaku abaabuu keenyaarraa dhuffinnee waan takka jiraachuu usneetuma jiraachuu waan isaan godhaniif sirrii nutti fakkaatee godhuu hin qabnu ni beektan keessatti warri biyya alaa jirtan nama isin simatu san waan inni dalaguu isinis dalagidan